kan nagaggaafatanis jirtu isiniin jechuu barbaada. Yaada keessan walitti qabeenyaa sumaan isiniif deebisuu baaddu ta'e birrii keessan baankii keessaniin taa'ina. Warri baankii yookiin manni baankii qarshii keessan kana waan inni sassaabee mana baankii kaa'uu fi ofii isaatii ittiin nagadatee guyyaatti irraa buufachaa ooluuf malee bilaashumatti qarshii keessan fuudhee mana baankii isinii kaa'amti. Manni baankii birrii keenya irraa bu'aa buufataa oola waan ta'eef nun immoo akkamittiin hojjennee kaanee waa irraa fayyadamu, waa irraa buufachuu, saantiba birrii 5 fuunee birrii 10 godhachuun dorgommii gochuu qabnaa, itti yaaduu qabnaa isiniin jechuu barbaada. Yoo har'a lafa katamaa tokko birrii 1000 siibuu danda'a jechuudha. Lafi kun katamaarraa fagoodha, gaxariidha jettee waggaa darbe yoo sodaatte har'ammoo assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarka kuna jira jirtu baga jiraattanii obboleen kee yaada keessan isiniif deebisuu fi dhufeetiin jira. Keessumaa immoo baay'een keessan haala jireenya biyyaa irratti yoo maal godhannee irra bu'ee qabeessa nuu ta'a, maal hojjetachuu qabna, jireenyi biyya keessaa yookiin immoo biyya keessatti hojii akkamiitu deema jettanii kan nagaggaafatanis jirtu isiniin jechuu barbaada. Yaada keessan walitti qabeenyaa sumaan isiniif deebisaa hamma ta'e irra egaa obboleen kiyyaa bara kana isa duriirra jireenyi qabsoo barbaaddi. Maaliif nuti duraaniin biyya arabaa dhufnee hojjetachuu fi waggaa 5 waggaa 4 dura birrii 7,000 yoo baay'ate birrii 10,000 fa'ini carraa biyya arabaa dhufnee dalagannee of jijjiiruu, maatii keenya jijjiiruu carraan akkasii carraa bal'aa ture jechuudha. Duraaniin biyya arabaa namni dhaquu barbaade birrii 10,000 qabaatee nan salphaatti deema jechuudha. Cinqii rakkoo tokko malee. Garuu bara kana immoo osoo birrii 50,000 birrii 60,000 dhangalaaftee inni kisaaraarra jiru yeroo itti carraa biyya alaa yookiin carraa biyya arabaa dhaquudhaaf cannaqamtu jira. Carraa nuti arganne kana dhaloonni nu booddeen dhufumoo ni argatamoo hin argatu, haalli isaa hagam tokko ulfaachaa deemaa jira, hojii uummachuun hagam tokko ulfaataa jira. Saniifuu yeroo qabnutti qabsoofnee yeroo keenya itti fayyadamnee waan hojjennellee gudunfinee yoo kaa'anne egaa borii nu jijjiiree nurra darbee dhala keenyaaf illee taa'uu danda'a kan jedhu jabeesnee itti yaaduu qabnaa isiniin jechuu barbaada. Egaa obboleen kee waan isiniin jechuu barbaadu dhugaa dubbachuuf bara durii jechuudha. Namni kamuu yeroo inni itti miila qullaa deemee tamaaru jira, yeroo inni itti uffatuma gatii hin qabne deemee tamaaru jira. Bara kana immoo teekinooloojiin jijjiiramee jira. Dhaloofiillee yoo uffata gaarii hin qabaatin, yoo jireenya gaarii tokko hin jiraatin maal ajina godhatte, yoo minna godhadhu siin jedhe maaliif na rakkiftee an akka balutti maaliif hin jiraanne gaaffii dhufaa yeroo sana ammoo namatti dhagahama jechuudha. Hundumaa rabbi qaba garuu jireenyi dorgommii barbaaddi. Irra caalitti obboleen kee waan isiniin jechuu barbaadu. Fakkeenyaaf yoo waggaa 2 booddee galuu barbaaddu ta'e birrii keessan baankii keessaniin taa'ina. Warri baankii yookiin manni baankii qarshii keessan kana waan inni sassaabee mana baankii kaa'uu fi ofii isaatii ittiin nagadatee guyyaatti irraa buufachaa ooluuf malee bilaashumatti qarshii keessan fuudhee mana baankii isinii kaa'amti. Manni baankii birrii keenya irraa bu'aa buufataa oola waan ta'eef nun immoo akkamittiin hojjennee kaanee waa irraa fayyadamu, waa irraa buufachuu, saantiba birrii 5 fuunee birrii 10 godhachuun dorgommii gochuu qabnaa, itti yaaduu qabnaa isiniin jechuu barbaada. Keessumaa obboleen kiyyaa yoo fakkeenyaaf gana waggaa 1-2 booda gala jettanii karoorfattanii jirtu yoo birrii 200,000 birrii 400,000 300,000 baankiitii qabdu ta'e birrii keessan sana baankiitii baasaa wayirra oolchaa. Baankii taa'ee birriin saantiba tokko isiniif hin bu'u. Baay'een keenya dhala baankii nyaannu jechuudha. Maatiif dhorkamaadha karaa shariyaa. Garuu birrii keenya sana immoo birrii 10 fuunee birrii 20 godhachuuf immoo tattaafachuu qabna. Asii hojjennee baankii keenya irraa baankii haa ta'u amma gaafa galee baafadhutti yoo jenne kisaaraa malee bu'aa nuuf hin qabu. Fakkeenyaaf amma nuti jechuudha yoo waggaa eega biyya arabaa dhufne waggaa 4 teenyerra ta'e eega waggaa 4tii birrii waggaa 4 yoo walitti qabne kan baankii keenya ta'e kisaaraadha. Maaliif osoo yeroo dhufne waggaa tokkotti lafa tokko birrii 100,000 binneerra ta'e arama birrii 400 bu'a. Birriin sun iyyuu deebisee ol dhalaa deema bu'aa deema isiniin jechuu barbaada. Kanaafuu tattaafachuu qabna. Yeroo baay'ee obboleen kiyyaa nuti warri biyya namaa hojjenne ani birrii keessaniin horii bitaa isiniin hin jedhu. Maaliif namoonni baay'een qarshii biyya arabaatii dhufeen yeroo horii binnu horiin kun hortee lubbuun dheerattu yookiin immoo
akka carraatti malee baay'ee hin milkooftuu kan namni jedhutu jira. Hundumti isaayyuu Rabbiirraa waan dhufedha. Ta'u malee immoo egaa wanta akkasiin shashakkama ta'e waan nu baasu waan nuuf bu'uu danda'u tokko immoo karoorsinee nutis itti yaadne goonee milkaa'uun shakkii tokko malee akka irraa milkoofnullee abdii qabna inshaallah. Kanaafuu maal gochuu qabna? Yoo maal goone nuuf bu'uu danda'a? Birrii keenya isa baankii jiru kana yoo waggaa 2 booddee gallatee arra birrii 200 qabna yoo ta'e yoo kaanee waa tokko ittiin binne waggaa tokko booddee 300 gurguranna. Birriin sun nuu bu'e moo nu yaatame? Baay'ee tokko nuuf bu'e jechuudha. Wanti hin buune immoo hin jiru. Kanaafuu dursinee itti yaadu karoorsuu nu barbaachisa malee jireenya mo'achuu ni dandeenya jechuudha. Sanaafuu obboleeyyan kiyyaa warri waggaa tokko waggaa 2 dura lafa bittanii biyyaa qabdanii astaatii mana irratti kaasifadha. Fakkeenyaaf birrii ji'a muraasaatiin akkuma qaala'eetu asii birrii xiqqoo yoo birrii ji'a 3 birrii ji'a 4 arganne Itoophiyaatti birrii guddaa ta'aa jirti jechuudha. Saniifuu bakka nutis lafa binnee yoo biyyaa qabaanne mana irratti kaafachuun baay'ee tokko barbaachisaadha. Yoo arra birrii 200 mana tokko ijaarteen baafatta ta'e waggaa isa dhuftu immoo birrii 300 baafatta. Yoo arra lafa katamaa tokko birrii 200 bitte waggaa isa dhuftu immoo 350 isaa ol dachaa siibuu danda'a jechuudha. Lafi kun katamaarraa fagoodha, gaxariidha jettee waggaa darbe yoo sodaatte arra immoo katamaa ta'ee si eega jechuudha. Saniifuu sodaa tokko malee warri lafa bittanii gana waggaa 1-2 booda galuuf karoorfattanii jirtanii warri keessuma galee mana irratti kaafadha akka garaa kootiitti jettanii yaaddanii waan akkasii waan fakkaatu miti. Gaafa galtan haalli isinitti jajjabaata. Isin birrii baankiitti walitti qabdu yoo waggaatti birrii 200 argattu ta'e birrii 200 kanaan wanni isin hojjettan immoo dachaasi wal dabalaa olee bula. Sanaafiyyuu yoo waa bittanii keessan immoo bu'aa isin qabaachaa deema jechuudha. Irra caalaatti wanni isin jechuu barbaadu obboleen kee lafa bitaa kaadha. Lafa bitaa kaadha. Nama amanattan tokko nama garaa keessanii lafa keessa beeketti kan birrii keessaniifis kisaaraa qabaachuu hin dandeenye maatii keessan sirriitti mariisisaati lafa iddoo lamaafaa bitaa kaadha. Yoo iddoo tokko mana irratti ijaartanii jechuudha. Iddoo tokko mana irratti ijaartanii qabdu ta'e yoo iddoo 2 immoo ganaa waggaa 2 booda galtu waan ta'eef iddoo 2 lafa bittanii keessanii lafa kana yoo arra birrii 200 bittanii gaafa isin galtanitti 600 ol isinii ba'uu danda'a lamaansaa jechuudha. Maaliif birrii baay'ee isiniif dabalaa deema waan isin nyaatan qabu. Yoo birrii baankii keessan immoo wanta akka isin fayyaduu hin dandeessu. Fakkeenyaaf bara kana yoo galtee mana tokko kiraayee fuudhee suuqii tokko banadha jette suuqii salphaa tokko jechuudha birrii 300 suuqii baay'ee xiqqoo taate birrii 300 ni dhaabbata jechuudha. Mana uffataa tokko banadha yoo jette mana uffataa bareedaa tokko banadha yoo jette birrii 500 birrii 400 inni yoo akka garaa keetii ta'e si gammachiisuu danda'a. Maaliif jireenyi baay'ee waddalee jira. Tokkoffaa wanni isin yaaduu qabdan obboleen kee yeroo asii birrii xiqqoo argannu biyya keenyatti birrii baay'ee ta'aa jira jechuudha doolaarri. Biyya keenya immoo akkasuma birrii baay'ee guurtanii dadhanii waa bitattu malee akka saasii kana miti jechuudha. Amma biyya kana keessatti birriin isaanii yoo baay'ee ta'uu baate wanni isaan bitaniif birriin isaanii baay'ee ol madaala. Kan keenya immoo ol madaala miti isiniin jechuu barbaada. Keessuma wanni isiniin jechuu barbaadu warri birrii keessan baankiitti cuqqaaltanii keessanii jirtan baasaatii itti lafa naannoo katamaatti bibbitadha. Yoo arra katamaa walakkaa ta'uu baate katamaarra fagoo ta'e waggaa dhuftu immoo isatu katamaa walakkaa ta'e birrii guddaan isinii gurgurama jechuudha. Saniifuu birrii keessan baankii keessaniin taa'ina waan isinii bu'uu danda'u jireenyi dorgommii barbaaddi waan ta'eef isinis ittiin dorgoma. Asii yoo jedhee taabee fuudhee baankii kaadheera amma gaafa galutti baankii taa'u yoo jettani arra birrii 300 baankiitti qabdu. Waggaa irraas birrii 300tu baankii isinii ta'a. Yoo immoo lafa tokko naannoo katamaatti bittanii 200 isaa ol isinii bu'a malee wanta wanni isin nyaatu tokko illee hin jiru jechuudha. Akkasuma warri lafa bittanii qabdanii mana irratti ijaarradha. Maaliif yoo arra 200 manuma giddu galeessa tokko ijaarratta ta'e 200 mana ijaarrachuun ni cima. Fakkeenyaaf yoo lafa dur bittee jirta ta'e arra 200 mana tokko ni ijaarratta yoo ta'e isa dhuftu immoo 300 akkas ta'a deema isinii jechuu barbaada.
kanuma isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa tattaaffadhaa jabaadhaa maaliif yoo arra waan baay'ee tokko yaaddanii waan jireenya keessaniif ta'u yoo yaaddanii murteessitan yeroo fayyaa qabdanitti yeroo umrii hojjechuuf dandeessan keessa jirtanitti yeroo dargaggummaa qabdanitti yoo tattaaffachuu baattanii isin teenyaan isin rabnaan isinumarra taa'aa isinumarra rafaa jireenyis osoo ofii keessanii jireenya bareedaa tokko jiraatanii hin argine ilmoo godhachuun dhufa ilmoon keessan illee akkuma isin cannaqamtan akkuma isin jireenya dhiphattan kanatti nama dhiphattu ta'uu dandeessi rabbi nuuf haa bal'isu duniyaas ta'e akiraa hundumaayyuu isiniin jedha video kiyya like share subscribe gochuu hin dagatinaa hedduu isin jaalladha naaf jiraadha yaada qabdan commentii jalatti bareechanaaf qooda waan isinitti dhagaame isiniif ni qooda jechuudha